Jirtu hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii eegaan hordoftoota keenya paartii 28ffaa mata duree lymphatic filariasis jedhuun qormaata kanaan dura kan of keessatti hammate barnoota qabadee dhufee jira. Eegaan gara barnoota keenyaatti utuu hin ce'in dura barattoonni keenya qormaata bahiinsaa gaafa 35 bara 2017 fudhatan hundi isaanii exaamii yookaan immoo COC jedhamuudhaan kan beekamu hundi isaanii nu milkaa'anii jiru. Barattoonni keenya fuula akkasumas online irraa baratanii. Kanaaf barattoonni keenya qormaata bahiinsaa dabartanii license exaamii yookaan immoo COC kan darbitan hundi keessan baga gammaddan isiniin jecha barnoota keenya kutaa 28ffaa kana keessatti lymphatic filariasis bal'inaan irratti mari'anna. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Barattoonni keenya afaan Oromoo dhagaan bakka adda addaa jiran gara YouTube keenyaatti akka isaan dhufaniif like share gochuudhaan akka nu deeggartan abdii guddaa qabna. Barnoota keenya hordofuu barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 91069 duwwaa 594 akkasumas immoo bilbila kan biraa duwwaa 917 duwwaa 47563 karaa telegiraamii nu quunnamuudhaan online galmaa'uu dandeessu. Barattoonni online baratan hedduu baay'ee qabna. Kanneen barachaa jiran hedduun isaanii kanneen afaan Oromoo dhaga'anidha. Barnoota karaa YouTube kennu dabalata gadi fageenyaan barnoota karaa YouTube online gadi kennaa jiruuf barnoota keenyatti akka makamtan waamicha isiniif dhiyeessina. Barattoonni jiran kanneen ji'a 10ffaa bara 2017 kana qormaata bahiinsaa fudhachuuf jedhanidha. Egaan qormaata ji'a tokko keessatti ji'a tokko sinaafii kana barnoota keenya kanatti akka fayyadamtan waamicha isa xumuraa isiniif taasisna. Egaan gaafa tokko ji'a 9ffaadha kaanii barnoota publikii kanneen biostatics epidemiology research kanneen of keessatti hammatu akkasumas managementii kan of keessatti hammatu hunda isaa publikii warroota ta'an ji'a tokko keessatti xumuruuf karoorfannee kaanee jirra. Egaan kanneen fedhii qabdan taagalmaa isiniin jenna. Gara barnoota keenyaatti ceena. Turtii gaarii. Telegaa barattoota keenya online akkasumas fuulaan barnoota magaalaa Naqamteetti kanneen baratan akkasumas karaa YouTube barnoota keenya kan hordoftan kun kan hordofaa jirtan kan ilaalaa jirtan kun qormaata Milkii Health Science YouTube channel kan isiniif dhiyaatudha. Innis qormaata kanaan duraarraa kan fudhatamedha. Kanaaf mee waliin ilaallee sana booda saayinsii isaatti deebinee diskas goonee sana booda immoo qormaanni kun isiniin itti ba'a jechuudha. Tole haa ilaallu mee. A 65-year-old female patient presented with complaint of chronic and severe swelling in her right leg. Isheen wayii 65 kan taatedha. Yeroo dheeraadhaaf kan irra ture miilli ishee dhiiteedha. Miilli ishee dhiitee immoo miilla mirgaadha jedha. After assessment, the doctor diagnosed her with lymphatic filariasis. Erga investigation adda addaa taasifamee fi booda erga qorannoon adda addaa taasifamee fi booda doktariin maalidha jedhe keezi ishee lymphatic filariasisidha jedhe. Why lymphatic filariasis of jenna gamma. So what the most common cause of this condition? Kanaaf sababa kan ta'e isa kamidha. So what the most common cause of this condition jedha sababni nama kanaaf sababa irra jettee kan ta'e baay'ee common kan ta'e kanneen armaan gadi keessaa isa kamidha. A walking barefoot miilla qullaa deemuudha jedha. B not using an insecticide treated bed net jedha. Sirreerratti agoborii jechuudha. Agoborii benneeti jechuun veektaroota adda addaa ittisuuf jedhamee kan insecticide yookaan insectii ajjeesuu kan danda'u keessa keemikaala keessa kan cuubame sirreerratti kan hidhamu jechuudha. Isa fayyadamuu dhiisuu nama sanaadha. C crossing over someone with swollen miila nama dhiitee irra tarkaanfachuudhaan jedha. D living with someone who has lymphatic filariasis jedha. Lymphatic filariasis jechuudha. Nama lymphatic filariasis qabu wajjin mana tokko keessa jiraachuudhaan maybe nama qabachuu danda'a jira. Mee haa ilaallu booda waa tokko jechuu dandeenya. Waa'ee lymphatic filariasis waa xiqqoo haa ilaallu. Gaaffiin lammaffaa kunoo akkas jedha. You are caring for a 45-year-old patient diagnosed with lymphatic filariasis. Ati gargaarsa nama umurii waggaa 45 lymphatic filariasis dhaan ciiseef gargaarsa godhaa jirta. The patient is currently complaining of swelling of the lymph. Dhukkubsataan kun gamma kan inni himachaa jiru miilli kun dhiitee jira. Iddoon dhiitee jiru immoo miilladha.
harkadha akkasumas naannoo qaama saalaa isaa dhiitee jira. Which of the following should be your primary focus on health education? Area the following should be your primary focus. Gaafa barumsa fayyaa kennituu fi eessatti irratti kanatti baay'ee fuulleffachuu qabdu. Eeni maal jedha? Keep nail short because the condition is highly contagious. Lymphatic Aye, qormaata gaaffii sadaffaatti ceenee jirra. Innis akkas jedha. You are providing care for a patient diagnosed with lymphatic filariasis. Ati gargaarsa nama lymphatic filariasisiidhaaf dhukkubsate yookaan lymphatic filariasisiidha jedhameef gargaarsa godhaa jirta. The client presents with severe lymphedema. Namni kun egaa dhukkubsataan kun lymphedema qaba. Lymphedema jechuun maal jechuudha akka ta'e waa'ee lymphatic filariasis ilaaluuf jenna gadi ta'e facaatii isiniif galuu danda'a. Lymphedema kan inni qabu miila lamaan saadhanidha. In the genital region. Naannoo qaama saalaa isaas dhiitee jira. Given this symptom, what would you anticipate as the most common cause of this condition? Common cause ida jettee sababa kanaaf mallattoo amma uumame kanaaf eegaan lymphatic filariasis dha. Lymphatic filariasisiif immoo sababa kan ta'e eenyudha akka jechuudha. Common kan ta'e eenyudha jetteedha. Kanatti expect gootuudha kan inni jechaa jiru. Eeni female anopheles mosquito jedha. Bini burgia timorii jedha. Sini burgia malaayii jedha. Diin immoo wuchireeraa baankrooftii jedha. Isti kana afran keessaatti deebiin isa kam ta'a? Waliin ilaalla. Sana booda deebisaa itti baasna. Garuu saayinsii isaa ilaallee erga deebinee booda deebii itti baasna. Kanaaf mee gaaffii afuraffaa immoo isinitti baasa deebii itti baasnu. Kanaaf mee gaaffii afuraffaatti jennu. Ayyee gaaffii afuraffaan kun immoo kuwiizidha. Isintu koomentii jalatti nu baastu. Koomentii jalatti deebii kana gaafa nu baastan yuunivarsiitii irraa barattanii iddoo akkasiidhaan isin dhaggeeffachaa jira, isin ilaalaa jira. Deebiin gaaffii afuraffaa lymphatic filariasis irratti fuulleffate hojjetame deebiinsaa Eedha, Biidha, Siidha yookaan Diidha jettanii koomentii jalatti nu barreessitu. Kanaaf qalbiidhaan yoo saayinsii amman haasa'uuf jedhu yoo dhaggeeffattan sirriitti deebii kana arguu dandeessu jechuudha. Kanaaf gaaffiin sarree as keessa kan hin jirre saayinsii amman isiniif haasa'uuf jedhu ni gaaffii baay'ee deebisuu dandeessu gadi ta'ee fi waa'ee lymphatic filariasis gadi fakkeenyaan isiniif ibsa. Gara sanatti ceenaa. Kanaaf gaaffii kana isinii dubbisa dura. During practical session, a doctor is educating a student about patient diagnosed with lymphatic filariasis. Doktoriin barattoota shaakalaa irra jiranii fi waa'ee lymphatic filariasis barattoota kanaaf ibsaa jira. As a part of the discussion, the students inquiry about the primary vector responsible for transmitting the disease. Ilbiisa kochuudhaan kaatu kana kan dhibee kana daddabarsuudhaan beekamtu kana doktariin kun akka inni ibsuuf wayii barbaadan. Vektarii ishee kamtu baay'ee responsibilidha lymphatic filariasis fiduufi jedhanii gaafatanii barattoonni kuni. So which of the following is the correct vector? Vectoriin baay'ee responsible taate lymphatic filariasis fiduudhaan beekamtu ishee kamidha? Kanaaf as keessaa deebisaa filattu. Koomentii jalatti nu barreessitu. Amma gara saayinsii isaatti ceenaa. Lymphatic filariasis jechuun maal jechuudha? Tolee nu faana ta'a. Subscribe, like, share gochuun dagatina. Yaada nu jajjabeessuus kanneen nu kennaa jirtan guddaa galatamaa jenna. Gara saayinsii isaatti ceenaa. Tole walitti deebinee jirra. Innis amma egaan kana haasa'uuf jennu baankrooftii filariasis yookaan immoo lymphatic filariasis kan jedhu irrattidha. Lymphatic filariasis jechuun veektariidhaan kan daddabartu tiitiis akka kanaadhaan kan daddabartudha. Innis lymphatic filariasis kan jedhamee fi bakki taa'umsa ishee limfii veezelii keessa gadi ta'eefidha. Kanaaf ilbiisni kanaaf koomanii ta'e Itoophiyaa keessatti baay'ee koomanii ta'e wuchireeraa baankrooftii kan jedhamu the most common keessatti isa kanatu baay'ee koomanidha. Burgiyaa malaayii, burgiyaa timorii warroonni kunis burgiyaa malaayii, burgiyaa timorii warri kunis maal dabarsuu danda'u jechuudha. Lymphatic filariasis dabarsuu danda'u garuu baay'ee koomanii kan ta'eenyudha wuchireeraa baankrooftii isa jedhamudha. Egaan biyya keenya keessatti baay'ee prevalent ta'edha kan inni argamaa jiru. Epidemiology isaa gaafa ilaallu widely prevalent tropical subtropical irratti baay'ee baay'inaan baay'ata kanneen akka Afrikaa, Eeshiyaa, Dabuubiitti argama naannoo Oromiyaa,
Amaaraa Kililii, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa eeriyaa kanatti baay'inaan hin argama jechuudha. Wuchirera Baankiroofitii inni jedhamu kun akkuma piikcharii irratti ilaaltanii. Soofta koppii kanaan barbaadu taanaan telegiraamii keenya irratti argachuu dandeessu. Telegiraamii keenya yookaan immoo yuutuubii jeelaatii liinkii isinii keenya sanaan argachuu dandeessu. Kanaaf egaan paatoofiizoolojii isaadha baay'ee kan isin beekuu qabdanii erga nama heddite yookaan immoo gaafa nama hedduuf jettu maalidha kan isheen fiddee dhuftu kan jedhudha kan isin baay'ee beekuu qabdan jechuudha. Dhibeen kun kan isheen daddabartu kuuleeks moskiitoo jedhamtu kanaanidha. Moskiitoon dabarsitu gaa baay'eetu jira. Moskiitoowwan ammaatti kitaabni baay'een kan inni jedhu jira. Kuuleeksii, Eedeesii, Anoofilasii, Maansooniyaa kan jedhamtus jirti jira. Garuu ammatti kan isin qabachuu qabdan maalidha? Kuuleeksii fi Eedeesii namala dabarsuu qabu. Baay'ee koomanii kan ta'e isaan keessaatti kuuleeksiidha jira. Kanaaf kuuleeks moskiitoo ishee jedhamtu kanatti qabatanitti baay'ee gaariidha. Isheen egaa haala kanaadhaan kan isheen namatti dabarsitu. Kanaaf rizarvaayirii gaafa ilaallu humans definitive host jedha. Definitive host jechuun adult filarial wormiin yookaan raammoon adaaltii wuchireeraa baankiroftii kun bakka inni keessatti argamu nama keessadha jechuudha. Intermediate host jechuun immoo intermediate hostiin immoo eenyudha jechuudha. Microfilariae from infected humanii kan isheen fudhattu yeroo nama hedditu jechuudha. Kanaaf ishee keessattidha jechuudha. Intermediate host keessadha immoo kan inni lymphatic vesselidha jechuudha. Kanaaf haala kanaanidha kan isheen namatti dabarsitu jechuudha. Life cycle isaa haa ilaallu. Egaan akkuma beektan bileetii gaafa ilaallu circulatory system gaafa ilaallu haala kanaadhaan aortaa arterii jechaa dhufe arterii ol jedhee capillary jira. Capillariiraan immoo lymphatic vesseltu jira. Asirraan immoo veenuliitu jira. Veenuliin immoo veenii ta'a. Veenaa kaavaa ta'a. Akka kanatti deemee immoo right atriumii gala jechuudha. Dhangala'aan yookaan bileed vesselii keessa circulate godhu jechuudha. Asirraan immoo lymphatic vesselirraan immoo dhangala'aan baay'een immoo sassaabamanii ammas dhufanii veenaa kaavaa yookaan veenii itti dhufanii makamu. Kanaaf iddoo kana immoo maaltu jira? Limfii noodiitu jira bakka immune seeliin jiru jechuudha. Bakka T seeliin maayikiroofeejiin fa'aa jiran jechuudha. Dendritic seeliin fa'aa bakka isaan jiran jechuudha. Bakka kanatti nama hidditu maalidha? Qaama namaa keessatti isheen gadhiistu maalidha? Qaama namaa keessatti kan isheen gadhiistu laarvaastirii kan jedhamudha. Laarvaastiriin kun erga iskiinii nama tireet godhee galee booda sana booda eessadha jechuudha kan inni dhaqu lymphatic vesselidha jechuudha. Lymphatic vesselii gaafa kana deemu gaa adaaltii ta'a lymphatic vesselii keessatti. Erga lymphatic vesselii keessatti adaaltii ta'ee booda dhaqee iddoo ta'e keessatti adaaltiin kun hin guddate ta'ee jennaan darbaa dhowwa jechuudha. Fluidiin kun darbee dhaqee limfii noodiidhaan immune seeliin sakattaamee gara veeniitti hin galu jechuudha. Fluidiin eessa keessatti dhaqee walitti qabama jechuudha. Akkuma isin ilaalaa jirtan kun tiishuu seeliidha jedha. Kun immoo bileed capillary beddiidha jedha. Xiyyi kun kan inni agarsiisaa jiru tissue fluididha jedha. Fluidiin as keessaati interstitial space keessaa fluidiin sassaabamanii lymphatic vesselii galanii lymphatic vesselirraan deemanii veenii galanii karaa irratti danqamu jechuudha. Karaa irratti danqamu taanaan karaa darbaa dhabu taanaan raammoon kun yookaan adult wormiin kan wuchireeraa baankiroftiin fidee laarvaastirii dhiigaatti gadhiisee adaaltii ta'e suni karaa darbaa dhowwa jechuudha. Karaa darbaa dhowwuu danda'a yookaan immoo iddoo sanatti inflaameshiniin akka inni mudatu gochuu danda'a. Immune seeliin dhufee kana gaafa rukutuuf jedhumoo iddoon sun maal ta'a jechuudha. Rakkoo biraaf saaxilama. Kana booda fluidiin kun darbee deemuu hin danda'u jechuudha. Fluidiin asiiti interstitial space keessaa funaanamee dhaqee lymphatic vesselii galee lymphatic vesselirraan dhaqee veeniitti makamu karaa darbaa dhaba jechuudha. Karaa darbaa dhaba taanaan immoo fluidiin kun eessa keessatti walitti qabamaa deema jechuudha. Akkuma isin ilaalaa jirtanii tissue space yookaan interstitial space keessatti walitti qabamaa deema jechuudha. Interstitial fluidiin kun as keessatti walitti qaqqabamaa deema jechuudha. Dhangala'aan kun dhaqee veeniitti dhaqee hin makamu jechuudha. Fluidiin kun iddoo kanatti gaafa inni makamaa guddachaa deemu saayiziin isaa tissue yookaan orgaaniin naannoo sanatti argamu saayiziin isaa maal ta'aa deema jechuudha. Dabalaa deema jechuudha. Kan dabalaa akka inni deemu godhe immoo dhangala'aan interstitial space keessa jiru karaa darbaa dhabe jechuudha. Sababiin isaa lymphatic vesselii keessa maaltu jira jechuudha? Lolatu jira jechuudha. Lymphatic vesselii kana keessa lolatu jira. Kan lolamaa jiru immoo raammoo sanaa fi immune seelii gidduuttidha jechuudha. Haaluma kanaan deemee maal godha jechuudha? Adaaltiin kun immoo maayikirofilariae edda dhiigaa keessatti baay'inaan gadhiisa jechuudha. Maayikirofilariae jechuun immoo filariae baay'ee ijaan argamuu hin dandeenye baay'ee maayikirooskooppikii kan ta'an hidda dhiigaa keessatti gadhiisa jechuudha. Hidda dhiigaa keessatti gaafa gadhiifamtu gaa maayikirofilariaen kun akkuma isin ilaalaa jirtanii hidda dhiigaa keessa sarkuleet gooti. Hidda dhiigaa keessa sarkuleet gooti taanaan immoo maaltu jira jechuudha? Immune seeliin immoo
sababa ishee rukutuuf gaafa jedhu gaa hin bobba'a yeroo kana rakkoo qaamarraan geessisuu danda'a jechuudha. Immune seeliin maaliif inflammatory reaction provoke gochuu danda'u gatii ta'eef yeroo kana inflammatory reaction qaama keessatti hin mudata. Amma gaa maaltu ta'a akkamittidha isheen namatti immoo kan isheen dabarsitu jalqaba isheetu infected ta'a jenne miti nama dhukkubsate irraati microfilaria kana dhattee fudhatti jechuudha. Dhiiga nama kanaa xuuxuu gaafa dhattu Culex mosquitoon irraa immoo kana dhattee fudhatti jechuudha. Microfilaria fudhatti. Microfilarian kun immoo erga midgatii ishee penetrate godhee galee booda thoracic masdii ishee keessa erga galee booda gara maalitti gaddarama jechuudha. L1 larva 1 itti gaddarama jechuudha. Larva 1 kun immoo gara maalitti gaddarama? Larva 3 itti gaddarama jechuudha. Larva 3 kun immoo maal ta'a jechuudha. Nama kan biraa nama hin dhukkubsane, nama bedneetii hin fayyadamne, nama agoborii hin fayyadamne dhaqee hidduudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Culex mosquitoon kun infected inni ta'e jechuudha. Nama fayyaa barbaada jechuudha. Yeroon jedhu gaa nama fayyaa barbaada gaafa isin inni ofiisaa beekee yoo ta'u taane dhiiguma xuuxuufidha kan inni dhaqu. Dhiiga xuuxuuf gaafa dhaqu immoo hidda dhiigaa keessatti maalitti gadhiisa jechuudha. Nama sana L3 itti gadhiisa jechuudha. Larva 3 itti gadhiisa. Larva 3 kun immoo circulatoriidhaan baatamee lymphatic vessel dhaqa jennee lymphatic vessel keessatti immoo maal ta'a jennee adaaltii ta'a jennee adaaltiin kun immoo maal hidda dhiigaatti gadhiisa jennee microfilaria baay'ee shifii ta'arraa immoo xixiqqoo hidda dhiigaatti gadhiisa. Kun immoo inflammatory reaction provoke gochuu danda'a. Inflammatory reaction mudate taanaan immoo lymphatic vessel keessatti sababa microfilaria kana inflammation ni mudata qaama keessatti lymphatic vesseliin dhangala'aan karaa darbaa dhaba. Dhaqee veena kaabaatti makamuuf jedhee karaa darbaa dhaba. Ituma jedhu bakki hiddame saayiziin isaa maal ta'a deema jechuudha. Dhiitaa deema jechuudha. Akka kanaatti dhiitaa deema jechuudha. Namni kun miila qullaa deemee fotoon taane bedneetii fayyadamuu dhiisuudhaan maaliif Culex mosquitoon kan isheen nama hidditi jedhamu halkan dhiqetii ta'eef halkan namni kamiyyuu utuu bedneetii yookaan immoo agoboriisa jedhamu kana fayyadameeti salphaamatti dhibee kana fudhata. Egaa kan isin beekuu qabdan barattoonni keenya as bukkee waan isinitti himuu barbaadu amma kan ilaalaa jirtan warroonni magariisaan jiran kuni lymphatic vesselidha. Amma fakkeenyaaf Culex mosquitoon kuni gaafa dhuftee miilla hiddite taanaan takka qofa hiddite taanaan miilluma isa kana lymphatic vessel iddoo kanaatu cuqqaalama. Isa booda dhangala'aan interstitial space keessa jiru karaa lymphatic vessel karaan lymph node naannee veena kaavaatti dhaqee makamuudhaaf gatii danqamuu fi dhangala'aan iddoo kanatti walitti qabamaa deema jechuudha. Yeroo hundumaa inflammatory reaction jira. Yeroo hundumaa fluidiin karaa darbaa dhaba. Miilli sun saayiziin isaa waggaa dheeraa booda maal ta'a deema jechuudha. Baay'ee guddachaa deema jechuudha. Kanaaf bakka tokko hidditee harkatu hiddame taanaan harkatu dhiitaa, miillatu hiddame taanaan miilla iddooma hiddame sanadha jechuudha kan dhiita'u jira. Kanaaf miilli hiddame harki hin dhiita'u, miilli hiddame bakki biraas korootamiin hin dhiita'u jechuudha. Kanaaf amala akkasii qaba gatii ta'eef kanatti akkasiin qabatanii barbaada. Bakka hiddite sana maal gooti jechuudha. Lymphatic drainage system hidhattee blockii gooti. Sababa inflammatory yookaan immoo adaaltii warmiinsaa inflammatory reaction akka inni jiraatu gochuu danda'a jechuudha naannoo sanatti. Harka hiddite yoo ta'e harkatu guddata. Miilla hiddite yoo ta'e naannoo miilla lymphatic drainage system blockii ta'a gatii ta'e miillatu dhiitaa. Skorotamii hiddite yoo ta'e akkuma kana, harma hiddite yoo ta'e harmatu dhiitaa. Vulva hiddite yoo ta'e vulva, morma yoo ta'e morma. Lymphatic drainage system iddooma hiddite sana dhattee maal gooti jechuudha. Inflammatory reaction akka inni jiraatu gooti. Kanaaf egaa namni baay'een dhibee kana duukaa haala kanaadhaaf rakkata jechuudha. Kuni dhibeen kana fakkaatu tokko jira. Podoconiosis kan jedhamu paartii 29ffaadhaan hin deebi'edha. 29ffaarratti isin ibsa. Podoconiosis jira akkasuma miilli namaa kan niitessu. Asisiin namarraa namatti darbu dhaan hin beekama. Kana gaafa jennu kallattiidhaan otoo hin taane alkallattii. Inni maaliinidha kan inni darbu karaa veektarii. Namarraa namatti darba kan nuti jennu veektariidha. Veektariin kana dabarsitu immoo eeyyuudha jenne akkuma sila jenne Culex yookaan immoo Aedes yookaan immoo Anopheles kan jedhus jira kitaabni. Kanaaf immoo baay'ee koomanii kan ta'e Culexidha jedha. Inni immoo maalidha? Alkallattiidhaan kan darbudha. Indirect jalqaba isheetu intermediate hostidha akkuma sila jenne. Indirectidha jechuudha. Vectoriin kun immoo maalidha? Biological vectoridha malee mechanical vectorii miti. Mechanical vectoriin bakka tokko fuutee bakka tokko kan keessu akka titiisaa jechuudha. Utuu saayiziin dhibee sanaa hin dabaliin baay'inni isaa utuu hin dabaliin bakka tokko fuutee bakka tokko dhattee kan keessu jechuudha. Ishee keessatti waliin horre taanaan mechanical vectorii jenna. Inni kun garuu Culexiin garuu maalidha? Biological vectoridha jechuudha. Kana jechuun namarraati kan isheen fudhattu microfilaria, namatti naannistee kan isheen fiddu larva 3. Kanaaf isa fuutee deebistee fiddee miti jechuudha. Isa fuute sana deebistee fiddee osoo hin taane ishee keessatti wal hidha jechuudha. Deebi'ee kan inni dhufe. Kanaaf kan isin qabachuu qabdan kun namarraa namatti darbuudhaan beekama. Kanaaf namni tokko keessa akka kanaaf irratti yoo arge yookaan immoo akka prophylaxisiitti qoricha fudhatu qaba. Kanaaf mana yaalaa yoo deeme
salphaamatti yaalamuu hin danda'a. Garuu orgaaniin yookaan miilli isaa akkas dhiitee qoricha kan gadi deebisuuf qoricha kana liqimsii gadi sii deebisa kan jennuun hin qabnu jechuudha. Manaajimentii isaa gaaffii keenya keessa hin jiru gadi ta'eef bal'inaan diskas hin goonu. Kanaaf egaa akka prevenshiniitti kan nuti goonu maalidha? Mass drug administration. Mass drug administration jechuun namni tokko utuma dhukkubsatiin yeroo itti fudhatu hin jiraata. Kun immoo akka prevenshiniitti jechuudha. Kan gorsamu DEC kan jedhamudha. Qorichi baay'ee filatamu. Ethyl carbamazine citrate jedhama. DEC jedhameedha kan inni beekamu. Maalimmoo itti dabaluu fi dandeenya jechuudha. Albendazolii immoo itti dabalaaf. Albendazoliin immoo dooziin isaa meeqa? 400 mg PO single dose yookaan staatii sallaatamaaf jechuudha. Dabalatammoo kan gorsamu maalidha? Veektarii sana to'achuudha. Sababiin isaa inni kun veektariidhaan gadi daddarbuuf jechuudha. Kanaaf mallattoon nuti dhukkubsataa irratti agarru mallattoo baay'eetu jira jechuudha. Mallattoon sunis haala kanaadhaan wal qabatee rakkoo baay'eetu jira gadi ta'e kan dhukkubsataa nuti gorsinu qulqullina irrattidha jechuudha. Maaliif skin fold iddoo kanatti gogaan nama kana baay'ee harkifachuudhaan kan ka'e salphaamatti infekshiniif saaxilamuu danda'a gadi ta'eef qulqullina miila isaa irratti baay'ee advaayis gochuu ni qabna jechuudha. Maaliif takka infekshiniin mudateera ta'e jennaan infekshiniin sun rakkoo hamaatti fiduu danda'a gadi ta'eef namoonni akka kanarree badaama qulqullina irratti of jibbuudha saayikooloojikaalii miidhamuudha gadi ta'eef qulqullina isaanii eeggachuu irratti baay'ee gadi bu'aadha gadi ta'eef skin fold keessumaa skin fold iddoo caba gogaa iddoo kana sirriidhaan qulqulleessanii iddoo sana sirriidhaan isaanii saamunaan dhiqatanii qorsachuu qabu jechuudha. Kanadha kan nuti gorsuu qabnu. Kanaaf egaa qoricha amma isiniin jedhe gaafa ajajjan baay'ee of eeggannoo gochuu qabdu. Sababiin isaa hunkoo sirkiyaasisiin duukaa jira ta'ee jennaan rakkoo biraatu jira. Lo'aan duukaa jira ta'ee rakkoo kan biraatu jira. Isaaniin guyyaa kan biraan sagantaa qabadee dhufa. Kanaaf haala kanaadhaan advaayis goonee namni kun akka inni yaalamu gochuun danda'ama jechuudha. Eeriyaa kanatti namni kamiyyuu mallattoo agarsiisuu baates beekneetii yoo fayyadame baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif namni tokko deebi'ee iddoo biraas hiddamuu hin danda'a gadi ta'eef. Tole gara qormaata keenyaatti deebinee nu faana ta'a. Amma gasirritti deebisuu dandeessu jedhee abdii guddaan qaba. Kanaaf gaaffii nama salphateera gadi ta'ee fi maal jedha 65-year-old female patient presented with complaint of chronic severe swelling in her right leg. Miila ishee mirgaa baay'ee dhiitee jira. Umriin ishee waggaa 65dha. Kroonikii dha model acute miti to acute dha ta'e waan biraa shakkuu dandeenya. Kroonikii kan ta'e severe swelling baay'ee mala guddachuu qaba jechuudha miilli ishee. As erga assessmentiin adda addaa godhamee fi booda dooktarii maal jedhee kun lymphatic filariasis jedha jedhee lymphatic filariasis ta'uu namni doktariin kun wantoota adda addaadhaan meebii arguu danda'a jechuudha. Diagnoosiin adda addaa meebii histiriidhaan maaliif diagnoosiin lymphatic filariasisdhaan taasifamu tokko histiriidha. Physical examine godhameen ilaalama. Clinical groundidhaan blade film erguudhaan microfilaria sana ilaaluun dirqamadha. Kana ilaalee CBC erguudhaan ultrasonographiidhaanis meebii ilaalamuu danda'a jechuudha. Garuu kana godhee dhukkubsataa kana maal jedhe doktariin lymphatic filariasisidha. Limfii veezalii keessa kan jiraatu filariasisidha jedhe doktariin. So what is the most common cause of this condition? Kanaaf sababa kan ta'e maalidha? Sababni lymphatic filariasis nama kana saaxile maalidha? Walking barefoot miila qullaa deemuudha kan kanatti fide lakkee. Kanaan kan darbu miti inni kun kan biraadha. Dhibee kan biraadha. Garuu kanuma fakkaata. Utuu piikcharii isaa ilaaltaniiti baay'ee koppii mara jechuudha. Podokoniyoosis fi lymphatic filariasis utuu ilaaltaniiti baay'ee adda baasuu dandeessan. Garuu akkaataatti adda baasuu qabna. Next partii 29ffaadhaan qabadeen dhufa. Okay, biin immoo maal jedhaa? Not using an insecticide treated bed net. Deebii ta'uu danda'a kun maaliifi kun kan isheen daddabartu veektariidhaan dhagatee fi agoborii keemikaala keessa cuubame fayyadamuu dhiisuutu kanaaf sababa ta'e jechuudha. Mee si'a ilaallu siinis meebii yoo deebii taatee yaa ilaallu. Si maal jedha crossing over someone with swollen leg. Amma gaa aadaadhaan kun. Amma gaa namoonni qormaata kana baasanii namoota biyya keessaa namoota waa'ee kanaa beekanidha jedhee abdii guddaan qaba. Maaliif nama miilli isaa dhiiteera yoo tarkaanfatanii dhibeen kun nama qabata jedhee koominitiin yaada gatiteef tosharra yoo tarkaanfatanidha jedhee yaada gatitee fi saayinsii kana keessattis ilaalchi nama barataa yoo jijjiirameera taane deebii isaa caa jedhee filachuu danda'a gatiteef caa godhanii fidan jechuudha. Kanaaf dhibeen kun namarra tarkaanfachuudhaan namarra utaaluudhaan dhattee dhullaasaa dhiitoo isaa harkaan qabuudhaan nama sana wajjin ooltee bulteef kan sitti darbu miti. Zarii isaanii yoo fuute yoo heerumte kan sitti darbu miti. Kun kan inni daddarbu lymphatic filariasisidhaanidha. Kanaaf filiis akka kanatti qabadha. Namoota dhibee akkasii qabanii isolating godhinaa discriminating godhinaa namni wanti kun zariidhaan kan darbu miti. Podokoniyosisiin immoo rakkoo kan biraadhaan kan darbudha ganaa kan ilaallu. Kanaaf inni kun lymphatic filariasisiin veektoriidhaan kan daddabartudha gatii ta'ee fi
Dhibeen kun namarraa namatti kan darbu veektariidhaanidha malee miilla namaarra tarkaanfachuudhaan kan darbu miti. Kanaaf deebiinsaa caan ta'u jechuudha. Diin immoo maal jedha? Living with someone who is lymphatic filariasis. Nama lymphatic filariasis qabu mana tokko keessa nama sana duukaa jiraachuudhaan kan nama qabatudha. Lakkii maal akkamitti inni kun kallattiidhaan kan darbu miti. Kallattiidhaan nama sana cabbattee yookaan harka qabdeef yookaan madaa nama sanaa qabdeef kan sitti darbu miti. Dhiitoon kun jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha jechuudha? Biidha jechuudha. Hayyee gaaffii lammaffaa jennu faana tura. Gaaffiin lammaffaa kunoo akkas jedha. You are caring for a 45-year-old patient diagnosed with lymphatic filariasis. Ati gargaarsa nama umurii waggaa 45 lymphatic filariasisiidhaan ciiseef gargaarsa godhaa jirta. The patient is currently complaining of swelling of the lymph. Dhukkubsataan kun gaamma kan inni himachaa jiru miilli kona dhiitee jira. Iddoon dhiitee jiru immoo miilladha, harkadha, akkasumas naannoo qaama saalaa isaa dhiitee jira. Which of the following should be your primary focus on health education? The following should be your primary focus. Gaafa barumsa fayyaa kennituu fi eessatti irrattidha kanatti baay'ee fuulleffachuu qabdu. Maal jedhaa? Keep nail short because the condition is highly contagious. Lymphatic filariasis in highly contagious miti. Vectoriidhaan kan darbudha yeroo kan fudhatudha namarraa namatti darbuudhaaf iyyuu. Nama keessaa dhuftee maayikiroofileeree fudhattee ishee keessatti wal horee immoo isa booda immoo L3 ta'ee dhufaa nama gaafa dhiiga xuuxuruuftu L3 sana gogaa namaa hidda dhiigaatti gadhiisti. Hidda dhiigaa keessaa immoo lymphatic basal dhaqa achi keessatti guddataa jechuudha. Kanaaf highly contagious miti jechuudha. Kanaaf deebiinsaa een ta'u jechuudha. Een ta'u. Biin immoo maal jedhaa? Wash the affected area twice daily with soap. Bishaaniin saamunaadhaanii bakka miidhame sana guyyaatti si'a lama kan dhiqatu bishaan qulqulluudhaan jechumaan isa qoorsu jira. Maaliif namootni lymphatic filariasis qaban akkasumas poodokoniyoosis qaban kan baay'ee gorsamu maalidhaas qulqullinaadha. Sababiin isaa skin infectioniif carraa saaxilamuu qabu gati ta'ee fi bakka skin foldiin jijjiru qaamni isaanii baay'ee gaafa dhiita'u foldii wayumaa iddoo sana keessatti infectioniin carraa jiraachuu hin qabaata gati ta'eef qulqullina irratti baay'ee gadi fageenyaan gorsuudha kan nuti qabnu jechuudha. Kanaaf deebiinsaa B ta'uu danda'a jechuudha. Mee C dhaqnee ilaalle D ilaallee deebinee filannuu fi C'n maal jedha? Elevate the affected limb and the swelling will disappear jedha. Miilla kee ol kaasiiti ciisii jechuun piiloofaa jala kaadhu tiraasii jala kaa'e miilla kee ol kaasii ciisiiti. Sana booda inni dhiitee sun sirraa badaa. Dhiitoon akka kanaadhaan dhufe akkamitti bada? Baduu danda'a? No, baduu hin danda'u akka kanatti. Maaliif yeroo hundumaa inflaameshiniitu jira. Inflaameshinii jechuun maayikiroofileereen hidda dhiigaatti gadhiifamaa jiru. Adaalti wormiin achi keessa jiraachaa jira. Adaalti wormiinituma jiraatu immoo ofiisaa du'uu danda'a. Yeroo du'u immoo dhufee immune seeliin inflaameshinii provoke ta'uu, trigger ta'uu, immune seeliin dhufanii adult wormii kana rukutuuf jedhanii iddoo sanatti inflaameshiniin carraa jiraachuun qabaata. Iddoo sanatti immoo ammas giraanuuloomaan carraa mudachuun qabaata. Giraanuuloomaan uumame taanaan immoo lymphatic drainage systemiin blookii ta'a. Kan jechuun lymphatic drainage systemii hidda dhiigaa lymphatic keessaa dhangala'aan naqee veenaa kaafaatti namuun dadhaba. Kanaaf miilla yoo elevate goote akka barbaadde goote dhangala'aan keessa darbuunsaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Maaliif cuqqaalamee jira? Sababa giraanuuloomaa, sababa inflaameshinii, sababa adult wormii jechuudha. Kanaaf darbuu hin danda'u jechuudha. Lymphatic drainagein blookii ta'eera jechuudha. Kanaafidha miilli nama sanaa kan hin dhiita'u. Kanaaf akkas jennee yoo gorsine faayidaa man qabaatu jechuudha. Additionally meebii rakkoo biraa yoo qabaate dhukkubsataan akkasitti advise gochuu dandeenya. Garuu lymphatic filariasis miilla elevate godheef kan inni irraa irratti miti. D immoo ilaalu prescribe the medication, provide proper guidance on its use jechuudha. Qoricha ajajii fi qoricha ajajiifiiti immoo akkamitti akka inni fudhatu immoo gorsa barbaachisaa ta'e kenniifi. As keessatti gaa prescribe the medication as a nurse. Prescribing of medication is not expected from you. Kanaaf kana filachuu man qabnu jechuudha. Maaliif akka narsiitti deebiin kan hin ta'u. Maybe akka barattoota HO'tti garuu kun deebii ta'uu danda'a. Akka faarmaasistiitti kun deebii ta'uu danda'a. Garuu akka narsiitti deebiin ta'u. Akka narsiitti deebiinsa maalidha? Isa kanadha. Keerii irrattidha kan narsiin kan inni fuuleffatu. Warri HO maybe deebiinsa eenyu kamiin ta'uu danda'a jechuudha. HO fi qoricha ajajuudhaan akkamitti akka fudhatamu qoricha sana maaliif yeroo hundumaa inflaameshiniin akka hin jiraanneef inflaameshinii sana gadi hir'isuudhaa fi inflaameshiniin sababa dabalaa deema ta'ee jennaanii miilli sun dhiitoonsaa dabalaa deemuu danda'a gadi ta'ee fi akka narsiitti deebiinsaa biidha. Yoo faarmaasii irratti deebii gaaffiin akka kanaa gaafatame HO irratti gaaffiin akka kanaa gaafatame garuu deebiinsaa D ta'uu danda'a jechuudha. Kana dhalaa garaagarummaan narsiif HO maalidha?
narsii irratti qoricha ajajuu otoo hin taane isa ajajame irratti health education kenni jedha. Isa ajajame laadhuuf jedha dhukkubsataadhaaf. Seerumti keenya iyyuu standardiin narsii kanadha. Qoricha ajaja otoo hin taane isa ajajamedha kan kennu. Jechuun faa garuu prescribe of medication isa jedhu yoo filattan deebii ta'uu danda'a jechuudhaan keessan irratti. Warri HOS viidiyoo kana gaafa dhaggeeffattan prescribing of medication isa jedhu maybe isan isachi keessaatii filachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka narsiitti garuu deebiin isaa maalidha? Biidha jechuudha. Kanaaf gaaffii sadaffaatti haceenuu nu faana tura. Subscribe gochuun immoo kan dagatamne barnoota keenyaaf haaraa yoo taatan viidiyoon itti aanu akka dhaggeessin ga'uuf subscribe, like, share nu godha. Nu faana tura. Gaaffii sadaffaa akkas jedha. You are providing care for a patient diagnosed with lymphatic filariasis jedhaati. Ogeessa fayyaa yookaan immoo namni viidiyoo kana ilaaltu yookaan namni qormaata kana ilaalaa jirtu ati lymphatic filariasis jedha nama dhukkubsatee dhufeef gargaarsa godhaa jirta. The client presented with severe lymphedema. Dhukkubsataan immoo baay'eema. Qaamni isaa inni miilli isaa dhiitee jira, qaamni isaa laasaa dhiitee jira. Given this symptom, what would you anticipate at the most common cause of this condition? Sababni inni guddaan lymphatic filariasisiif eenyudhaadha kan gaafatamaa jirtan. A female anopheles mosquito jira, B Burgia timori jira, C Burgia malayi jira, D Wuchereera Bancroft jedha. As keessaati kan lymphatic filariasis hin finne tokkittidha. Kan hin finne eenyu qofaadha? Female anopheles mosquito qofaatu hin fidu malee warri kun sadanuu lymphatic filariasis fiduudhaan beekamu. Garuu kan nuti gaafatamne kan fidu qofa otoo hin taane eenyudha the most common geti jedhamnee fi kan nuti filachuu qabnu baay'ee common kan ta'e keezii lymphatic filariasis keessaati. Qorannoon akka agarsiisutti 90 ol kan fidu eenyudha jedhame Wuchereera Bancroftidha jedhame. Kanaaf deebiinsaa maalidha jechuudha? Deebiinsaa D jechuudha. Mee gaaffii isa dhumaa afuraffaa isin deebisaatti nu baastan kuizii kan ta'e afuraffaatti haceenu nu faana tura. Tole afuraffaa kana immoo maalidha jettu laata? During the practical session, a doctor is educating student about patient diagnosed with lymphatic filariasis. As a part of the discussion, the student inquiry about the primary vector responsible for transmitting the disease. Which of the following is a correct vector? Jedha kuni kuiziidha. Komantii jalatti nu barreessa. Kam ta'a jettanii yaaddu? Egaan barnootni keenya kutaan 28ffaan kanumaan raawwateera. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Akkasumas maateriaalii qormaata kanaan dura ture argachuu barbaaddu taanaan gaaffii kanaaf wajjin wal qabatan baay'ee isaa kitaabolee adda addaa argachuu barbaaddu fedha qabdu taanaan gara teelegiraamii keenya Milkii Health Science Tutorial Center kan jedhu teelegiraamii irra sarchi gochuudhaan chaanaalii fi groupiitu jira, lamatu jira. Lama isaa join gochuu dandeessuun isiniin jedha. Kan paartii 29ffaa podokoniosis jedhuun deebinee wal agarra. Turtii gaarii yeroo milkii qabaadha. Share like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Nagannoo tura.